waa'ee Jawaarfaa nyaata lagachuu akkasuma mallee maaliif nyaata lagatan maal isaanii faayidaa qaba yookiin ammoo mootummaa duraanuu isa ajjeesuu barbaadu akkamitti gartee beelaan of ajjeesuudhaaf mootummaa kana sodaachisa yookiin ammoo mootummaa kana quudhessa yoom nyaatu deema maal isa fayyada mootummaan kun isaa dhaga'utti hin jiru maal isa fayyada namoota hedduu fakkeenyaaf kan social media kanarratti Johar gorsanillee ni jiru jechuudha. Johar waan kana fakkeenyaaf maal irraa argata nyaata yoo didee fakkeenyaaf du'e yookiin ammoo mootummaan ajjeefnee ofii of ajjeese mootummaan duraanuu ajjeesuu waan barbaaduuf isa fayyada warroonni jedhanillee ni jiru. Ammallee yoom nyaatu deema gaafimmaan isaa kun hoo deebisaanii argata mootummaan isaa yoo dhaga'utti hin jiru warri jedhanillee ni jiru. Akkasuma yoo dhaqqabne waa'ee Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kan dhiheenya kana kalee fi dheengadda kana namoonni hedduun abukaatoo ta'uufitti jiru kanarratti jechuudha. Waan duuba jiru waan waliin ilaalutu jira. Ajandaan kun amma haa ka'u malee turee jira. Ani Abduudha Abduu Mobile App irraa haga dhumaatitti na waliin turaan isin jira dhimma Jawaarfaa irratti jechuudha. Fakkeenyaaf Jawaarfaa nyaata lagatanii amma sadarkaa itti warroon isaanii waliin jiran gaggabanii gulukoos itti kaa'uu uf wallaalanii jechuudha. Gulukoosiin qaama isaanii keessallee dhume akkuma isin dunia artan kan qaamni namaa gulukoos qaba waan yeroo rakkate rakkoo garaagaraatiin fakkeenyaaf ati nyaatte qaama keessaa si dhume qaamni kee yeroo gartee laaffatetti gulukoos qaama keessaa fudhatu qaba jechuudha. Gulukoos qaama keessaa fudhatu kanallee fixatee yeroo gartee gaggabanii gulukoos itti kaa'ametu mul'ata jechuudha. Waa'ee kanaatiin wal qabatee namoonni Johar gorsanillee ni jiru jechuudha. Namoonni Johar gorsan kun maal jedhu Johar fakkeenyaaf mana hidhaa keessatti yookiin ammoo mootummaan kun yookiin ammoo isaa duruu ajjeesuu barbaada yookiin ammallee diina isaati inni kun achi bahee nagayaan achi bahuudhaa fi lubbuu fi ka eeguu qabu isaa maaltu mootummaa kana maaltu isaan gahee isa gargaaruu danda'a cal jedhee nyaata dhiisee du'a. Akkasuma warroonni gartee gara mootummaan biyya bulchaa jirullee warri qoosaa fakkeessanii katabanillee jiru. Qoosaa miti waan isaan jedhaniif illee isiniif hima warra mootummaa sanis qoosaa miti dubbiin. Kanaafuu amma warri inni biraa warri social media kanarra teessanii akkuma anaatitti social media kanarra dubbiin kun isinii hin galin yookiin ammoo warri gorsuu barbaadan waan isiniin jechuu barbaadu gabaabdumatti anallee dabalatee jechuudha. Yoo Jawaar gorsuu barbaadanii miila mataa gorsuun ta'inaa. Miila mataa gorsu fakkeenyaaf miilli mataa yoo gorse ni danda'ama fakkeenyaaf. Kanaafuu akkas jechuudha gabaabdumatti. Johar fakkeenyaaf waggaa 5 dabre kana meeruuti amma haguma gartee miidiyaa irratti isa agarree fi haguma abbaa jijjiiramaa yookiin abbaa qeerroo jenneen kana irraa dubbanna. Waggaa 5 dabre kana wanni inni hojjechaa ture yeroo inni gartee godhaa ture sanitti hundi nuuf galee jira. Fakkeenyaaf gaafa fatanaan haa bahu yookiin ammoo Oppodio TPLF fi adda baafnee Oppodio mataa gartee ijaarree akka isiin bilisoomtu goona jalqaba Oppodio bilisoomsinee achi booda gartee akka isiin uf bilisoomsitu goona waan akkana kanneen gaafa inni dubbataa ture waa hedduutu jedhamaa ture jechuudha. Kanaafuu amma waa'ee Johar irratti ati naggaadee fakkeenyaaf waggaa 10 waan tokko dalagee irratti tirfii ta'aa ture tokko arumatan itti dhuftee wanni kun faayidaa siin qabu jettee yoo naggaadee kana gorsite fudhatama ni qaba. Kanaafuu Johar kasaaraa hin hojjetu. Baatii 7 hidhaa seene kana boru maaliin godha iftaan maaliin godha 7 har'aa maal godha baatii 6 har'aa baatii 2 har'aa baatii 3 har'aa maaliin godha waan jedhu harkaa qaba waggaa har'aa maal godha waan jedhu harkaa qaba jechuudha. Hirribumaa ka'ee nyaata hin nyaadhu jedhee sitti hin fakkaatin. Waan godhu qaba shaayii dhuguu fi shaayii dhuguu dhabuun bishaan dhuguu fi bishaan dhuguu dhabuun huccuun jijjiirachuun isaatu siyaasa. Ifirraa dhiisi waan kitaaba keenya ta'in waan hin dhaqqabne walumaa gala miila mataa gorsuun ta'in siin jedheetiin jiraachuudha. Jaalannuu jibbinuu kana liqimsuu qabna. Fakkeenyaaf Johar jaaladhus jibbus kana liqimsuu qaba. Biltsiginnaa jaaladhus jibbus kana liqimsuu qaba jechuudha. Warra biyya bulchutti jiruuf ammoo galee jira. Tokko ammoo fakkeenyaaf qoosaa fakkeessanii amma kaabiroonni biltsiginnaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf Haayiluu addunyaa kabarrees tokko namoota hedduutu sheer godha. Jijjiiramni jira gara gartee gaba lagannaa gabaa irraa gara nyaataatti deemna jirra biddeena mootummaan dammalee kana nyaatanii minaamin waan jedhu jechuudha. Dhiisaa dubbiin akkasii miti. Siyaasa sunis waan jedhuuf qaba jechuudha. Inni waan irratti karoorfate qaba. Nyaata didee beelahee kufuu miti ani isin himee jira huccuu jijjiiratuu fi jijjiirachuu dhabuun isaatu siyaasa guddaadha. Warra biyya bulchuu jiruuf illee ni gala isaaf illee ni gala. Yoo siyaasa kasaaraa qabu duraan hojjetaa ture har'a shakki itti kasaara. Fakkeenyaaf Johar hirribumaa ka'ee yookiin ammoo nyaata didee gaggabee du'u deema tasa du'ee aareetumaan xiiqii keessa seenee namni gartee xiiqii keessa seenee deemu biyyas bulchuu fi beeki nama siyaasaallee ta'uu hin danda'u. Xiiqii keessa seeneeti miti karooruma isaati yoo kun taame kanaan godha yoo kun taame kanaan godha jedheeti duraan karoorfate amma karoora santu gaheefi jechuudha. Maal karoorfate fakkeenyaaf amma wantoonni inni lagannaa nyaataa kana keessatti inni gaafatellee jira san isiniifin dubbisa haga tokko. Waa'ee siyaasa Johar Muhammad godhuu jiruu fi waa'ee mootummaa jidduutti isaan lameen jidduutti mana hidhaa keessatti godhamaa jiru kana waan Johar nyaata dhiiseef yookiin waan inni as keessa argatu yoo uf ajjeese maal argataa fi yoo ammoo akkamitti du'uu dhabe guyyaa kun akkamitti nyaata dhiisee fi maal godhuu qaba yoo fakkeenyaaf ati kana baruu barbaadde duraanumaa yoo Joharii dhibbatu jirachuudha ka biyya keessa maaliif ati ni beeyta waan Johar godhu jiru siyaasa Johar sochootus jiru guutuu yoo beeyte ati illee Joharii yookiin Johariin caaltaa jechuu beeki
fakkeenyaaf beekaan nama beekaa xiinxalluu mire beekaan nama beekaa irra beekumi waan inni godheef irra beeyte waan inni godheef beeyte jirtaami ati isarra beekaadha joowari miiliyoonatu jira jechuudha Itoophiyaa keessa akka sooshaal miidiyaa kanarra feesbuuk irratti barreessee isa gorsulleen hin jira ka tiwiitar irratti barreessee isa gorsulleen hin jira jechuudha kamaaliif godhe humaa hiikni hin jiru jedhee murteessilleen hedduutu jira maruma isaa keessatti jechuudha osoo akkas ta'e maaliif namni akka Jowaar hin argamu jedhee namni maaliif rakkata siyaasa waan siin galin waan naaf hin anillee jaaladhu jibbuu kana liqimsuu qaba anillee dhugaadha amma Jowaar nyaatamaa dhiisee yookiin ammoo maal irraa argata mootummaa isaa ajjeesuu barbaadu ufiif yoo beelahee du'e maal keessa argataa waan jedhu anillee numa jedhaa jechuudha garuu maal inni namichi Jowaariin ta'uu hin dagatin kan inni wal qabee jiru mootummaa ta'uu hin dagatin mootummaa waa'ee Jowaar oofutti jiru ni beeyti tolchite beeyti Jowaar akkamitti hidhame mootummaan hagam takka itti ifaajjee hiite Hacaaluun akkamitti du'e akkamitti ajjeefame uf duuba deebi ilaali haala adeemsa deemaa ture baatii torba dura maaltu taame biyya san akkamitti bulchaa turame baatii torba asammoo maaltu taame amma maaltu jira ka jedhu waan takka keessaa xiinxallaa san bira dabre TPLF gaafa cabsamtu Jowaar haala kamiin qabsaa'aa ture maal jedhamaani ture namoota meeqatu isa amanaa ture meeqatu isa shakkaa ture waan jedhu uf duuba deebi yeroo takka laali kaaseeta duraanii keessaa jechuudha kanaafuu Jowaar gorsuu walumaa galatti miila mataa gorsuu jechuudha gaafiin inni gaafate wanni gartee Oromoon birmaadhaa fi wanni jedhamuuf gaafii inni gaafatetu ta Oromooti jechuudha ta Jowaarii miti wanni inni gaafate maali tokkoffaa irratti hidhamtoonni siyaasaa kamiyyuu haa bayanidha hattuu fi kanam ajjeese haa bayan hin jenne beeke hidhamtoonni siyaasaa paartii keenya hin jenne hidhamtoonni siyaasaa kamiyyuu haa bayanidha hidhamaan siyaasaa addunyaa irratti hidhamuun seera kam keessayyuu hin jiru jechuudha addunyaa irratti kanaafuu hidhamaan siyaasaa kamiyyuu haa bahudha hidhamaa siyaasaa yeroo jedhamu ati Jowaar deeggarta jedhamee haa hidhamu Abaa'oo deeggarta jedhamee Marroo deeggarta jedhamee waan qabatama hin ta'in waan gartee seerri biyyi sun nagaa bilisaan bobba'uu irratti hin daangessin irratti nama hidhame kamiyyuu haa bahudha inni lammaffaa immoo waajjiraaleen banaman cufaman haa banamanidha fakkeenyaaf filannootu as deemu jira Jowaar amma filannoo jalaan gaan baatii lama yeroo gahe Jowaar bahee mee maal dalagame fakkeenyaaf waajjirri isaa guututti cufaadha miseensi isaa guututti hidhaadha Jowaar tokkochee achii gabbaasan akka shimbirroo gartee ati qabdee fakkeenyaaf yoo kooluu isii goflaa isii irraa cirtee gadhiifte shimbirroon sun shimbirroon taati bararuu hin dandeessu jechuudha muka tokko gaaddisettee jiran dhaabbattaati yoo jirma qofa hambisan damee isaa irraa ciranii jechuudha kanaafuu dubbiin akkasii jechuudha wantoota inni godhe kana keessa waan faayidaan Oromoodhaa jiruudhaa fi sagalee tahaa fi warri jedhee gartee sooshaal miidiyaa kanatti barreessu dubbii dhugaati jechuudha inni du'us qabsoodha jiraatus qabsoodha nyaatus dhugus nyaatuu baatus gara hundattuu inni waan karoorfatee tartiibaan deemuudha aruma hirribaa ittiin kaane akkana siititti anaafati amma hirribaa itti kaane sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha hogguu waan tokko argine ililchuu fi hogguu waan tokko argine booyuu fi hogguu waan tokko argine faarsuu tokko argine booyuu miti inni karooraan tarkaanfataa jira harka isaa jira siyaasa harka isaa jiru sana immoo beekuudhaaf isarra beekuu qabdaati Jowaar sana hirribaa itti ka'ee anarra nyaadhu hin jenne waan irratti jedhe qabasa isaaf dhiisuudha hinjifannoo xumura dhumaa qofa eeguudha akkuma gaafa duraa san bitaanutti ta'aa ture arrallee bitaanutti ta'uu danda'a ungulaallee yookiin ammoo harka galfannee beekuudhaaf yaaluuni Jowaar caala beekumsa barbaaduudha waan rabbiin nuun kenni barbaaduu hin qabnu naafi ati nama siyaasaatii miti jechuudha kanaafuu warri siyaasaatu Jowaar maal akka ta'e isaan dhibee jira yeroo hinjifannoo argan qofa galtiifi jechuudha kanaafuu waan akkasii san irratti uf sobuun qabdan Jowaar irra beeka jettee Jowaariin gorsu nyaadhu dhugi ati nyaatiin hin dhugini mee maal fayyadaaf jettee gabaabdumatti faayidaa isaa as gabaabsitee harka kee keessatti arguudhaa fi Abiy ajjeesuu barbaadaati ufii uf ajjeesuu barbaadda maal argattee gabaabsitee asumatti as laalu sirrii miti karaa isumaaf dhiisaa isiniin jechuu barbaada Oromoo sagalee haa taamuuf ani jedhameef faayidaa Oromootu keessa jira waa'ee Oromoo guutuu dubbataa jira jechuudha hidhamaa siyaasaa jedhe inumayyuu Oromoo illee jenne Amaarris keessa jiraatu danda'a jechuudha namni siyaasaan hidhame kamiyyuu jechuudha maatii fi jiraattonni gartee fakkeenyaaf hidhamtoota akka gartee dangaa tokko malee yookiin orgama tokko malee maatii isaanii waliin wal arganii fi waa'ee banaa mana murtii ta'ame kuni akka gartee kabajamuudha gaafiin biraa kan inni gaafate keessattuu gaafiin jajjabni sadiin kana jechuudha gaafiin inni gaafate inni biraa dhimma Raayyaa Abbaa Maccaati ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa namoonni hedduu Raayyaa Abbaa Maccaa afaan qabuu barbaadu wanni kun sababaa haa dhufu malee Raayyaa Abbaa Maccaa fakkeenyaaf inni sheekaa waa'ee azaabaa fi jannataa qofamaa nuun himne yookiin ammoo waa'ee sheekaa akkuma sheeka ibaluufaa maan taanedha kan jedhamu fakkeenyaaf anam akkuma abduu ta'a malee akka ibaluu ta'uu hin danda'u jechuudha Raayyaa Abbaa Maccaa fakkeenyaaf hamma sheeka tokkotu jira wanni waa'ee amantii beekaa waa'ee amantii barsiisaa akkasuma ammallee waa'ee dhimma biraa yookiin ammoo irraa beekuu dhabuu danda'a yookiin ammoo akkaataan amma itti jiramu kuni ta'uu fi danda'a akkasuma ammallee waa'ee qabsoo irraa beekuu dhabuu danda'a Raayyaa Abbaa Maccaa nuti hadiisa qofaa miti kan irraa baranne ana lubbuun kiyya akka gartee uf bartee
gara social media osoo hin dhufin durallee gartee televizyinaaf reediyoo irratti illee as bahee raayyaa abbaa maccaa gara oromummaatiin fi gara amantiitiin lameenuu wal bira baradhee jechuudha. Maalinni namni kun sadarkaa itti hidhannoodhaan qabsoo Oromoo keessa turedha. Namni kun sadarkaa itti gootonni meeqa isa biraa itti wareegamanidha. Namni kun nama sadarkaa itti gootonni meeqa isa biraa hidhaa turanidha. Innis nama hidhaadhaan namaa turedha. Nama laalaa gartee qabsoo Oromoo keessatti waa meeqa dabarseedha. Afaan qabsiisuu barbaada. Gabaabdumatti maal isin jechuu barbaadeeti maa hin cal'ifneedha. Akkamitti callisa qabsoo tan isaa fide Jawahariin faa ka biqilche isa. Amma bara wanni rakkoo ta'e qeerroo amma gartee Jawaartu hoggana jedhamu kana kan biqilche warra kana jechuudha. Jawahariin fa'allee gartee warri biqilche warra kana. Raayyaan nama gartee qabsoo waggaa amma shanan kana yookiin ammoo egaa Abiyyi dhufe zarraf nama bashaashaattu aangoo qabate yookiin ammoo nama jimmaattu aangoo qabate akkas ta'ee maalii ta'eedhaan nama uf baree miti. Nama gartee durirraa hidhannoo irraa anumri fiita keessatti itti uf baree raayyaa abbaa maccaa jechuudha. Gara amantiitiinis amantii isaa qabatee oromummaa isaa qabatee haala saniin deema jechuudha. Sadarkaa namummaatitti sadarkaa oromummaa bira dabree sadarkaa namummaatitti nama yaaduudha jechuudha. Walumaa galatti waan gabaabsee kan isin jechuu barbaadeef isarraa abukaatoo ta'uun irraa dubbachuun sooshaal miidiyaatti raayyaan tuqinaa jedhanii dubbachuun an sirrii natti hin fakkaatu. Hojii isaattu isa hima. Fakkeenyaaf amma kadheen gadda ajandaa godhatame kana warra maqaa isaatiin peejii baratee daldalu kana yoo isa ta'e iyyuu hoo nama hin dogongora. Hojjetutti jiraami. Namni infoormeeshinii isaa kennu sun kijibee erguu fi danda'a dogongoruu danda'a nama. Dhume jechuudha. Sababaa godhatanii afaan qabachiisuudhaaf akka Sheek Ebalumaan callifne Sheek Ebaluun ati jettu sun fakkeenyaaf yoo Oromoon ta'e yoo diqaalaa ta'e Oromoo keessa guddatte yoo ta'e raayyaan abbaa maccaa Oromoodha. Saba isaa ajjeefamu cunqurfamu akkamitti callisa? Akkasitti hubadhaan isiniin jedha. Raayyaa abbaa maccaatiif Sheeka biraa waliin fakkeessina. Ani Abduudha. Abduu Moobaala Pirraay. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa tura. Yokin hojjadhu yokin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumarraa fagaadhu.